Karabicho itule jawabuda gadode baufi Karabicho itule jawabuda gadode baufi Otakiti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya makeetti argamnu asuma godina Oromiyaa keessatti argamna. Oromiyaa naannoo kam akka ta'e immoo wajjumaan laalla. Magaalaa Adaamas ta'uu danda'a, Finfinnee illee ta'uu danda'a. Wajjumaan laallaa sun hin jenna daawwattoota kiyya mee magaalaa Oromiyaa keessa maal akka fakkaattu waliin laalla. Daawwannu qabe. Kun magaalaa Oromiyaati. Magaalaa Oromiyaa kana fakkaattu. Kana fakkaattu jechuudha magaalaa Oromiyaa. As magaalaa Adaamat irraa gara Arsii kana imalaa jirra. Asiin karaa Arsii imalleetiin Shaashamannee fa'aa keessa qaxxaamurre karaa Baalee Roobee deemaa jirra jechuudha. Akkana jirti Doddola fa'aa deemaa jirra jechuudha. Kun magaalattiin akkana jirti ilaalla kabajjumaan laalla akkasiin jirtu jechuudha. Daawwattoota keenya sirriitti miidhagdii jechuudha magaalattiin. Kanaaf karallee waan jiru waan takka wajjin laalaa deemna. Kun magaalaa Oromiyaa keessa jira. Kaameraa achi garagalcheetiin isin waraabaa booda wajjumaan laalla. Amma deemsa keenya ka magaalota Oromiyaa keessaa irraa imaluu irratti mi'ati waan jettu yoo qabaatte maal jettame? Magaalaa Oromiyaa baay'ee miidhagduudha. Ayyee. Namatti tolti. Ayyee. Nutti haa tolu jennaan daawwattootaan. Egaa magaalaa Oromiyaa tun immoo eessa akka deemnu wajjin laallaa isin jenna. Kanaaf turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
harka fuune daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha obboleettiin teennaa affeerraa bareedaa isaan affeerteerti. Kanaaf tortiin keessan nu wajjin haa ta'u affeerra maal akka fakkaate immoo wajjumaan laalla. Tortiin keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jenna. Eeggadha.